كمبرا ساقا أما كمبرا ساقا سوما كيسا جنة وجن تبچو انتا جن انتا وانا كم يوت أبت انتا أكا دكا أنا كذا كذا دربتني سريمت انتو ولا جريم أزا كلام تاو ما سوما كيسا وانا كذي جو تما ويا لي ساتي على كنيجو انتا ها نجتم سرير بدي خالد سرير بدي سرير جرب تو سريمت انتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشما أكم جرتوا كبجنتوا تدعوتوا تا channel كينيا جرتوا كذا كيساني وهي خالد بنات نوزاتي جالالاتي هردوفتوا تكمل صدوما وانقل لي في سنقال تفتشوا في نجاتوا سلامة هيدنا جمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردوفتوا تا abdi sabra akam jirtu nagada sagalur dabika jabatu galatoma asi wan gesanif nujajjabesa gara fulduraatille video de bareda sinif kabane dum jechuudha isaan si rabbasharan kun ustaz Khalidi mati jalala jedhamir jechuudha gara fulduraatti immoo meeqataani dum Mereka jatuh sih. Afuri ya? Amma sadin jiramidi. Afuri ma to kongama. Kurupera mo. Aku bisa coba mo. Jechuuni. Ijoolleen dirqama baachiftu waan ta'eef amma isaan kun keessa baanii ijoollummaa keessa. Kanaaf iyyuu kan biraatti dabala. Abshira. Afur taanee dhufna jechuudha yeroo gabaabaa keessatti amma juwaa jira fakkaata. Nalala jira namara marala laboratory man marango dara maran sakazira murtesa da joyen jala du garabbi amma jolle me katam fida beta amma jolle afrit jaul intu okay jolle ja barbana jolle ja kissa afur yeto qaba lama durbi lama darbena ni mon barbadu faayidaan qabdu oriyor maati rubbayeen dur oriyor maati kanaafiyyuu waan abbaa manaa fedhan guutuu ada gubbatti gadi dubartii waan abbaa manaa jedhe hin guunne jedhan maalta jannatan galtuudhan wallaahi hawwii walii guutuun gamri jaarsaan goone osoo salaatte osoo soomante osoo hajjii deeyte osoo halkan dhaabbachaa bultee rabbi booche jannata rabbii nagartu jannata rabbii nagartu haadholiin jiraatan wal dhagahuun barbaachisaadha jechuudha galanti kanaafiyyuu dhaamsa maal qabdi hordoftoota keenya akkuma dhagaa jirtanu isaanis isaanin jedhin kaa'ammallee ati gadi maatii dabalataa nurraa fedhaa jiru maatii dabalataa yeroo jennu kan biraa jechuudha addis isaan kana malee Sang kana malee nurra barbaada jiru. Isaanin jennan malee isaanin jennan. Injalam doka amma gaafa dabalame inyu si jaramta isaan jaramta bas. Jechuun kabajamta. Kabaja. Akka tokko lamaan sadiin amma hanga jaatte yeroo dabalamu isaan jedhamtanii waamamtu. Akkas. Inni mazarreedha. Kanaaf nu jajjabeessaan waliin jiraadha. Asirratti engadda video tokko gadhiifnee turre sooma keessa prank inni amma tokko video tokko waraabnee turre video gabaabaa wayii hedduun keessa yaada keessa nu qoddanii turtanii akkasumas ammoo namoonni akka dallanuu taatan jijjiirtu na fakkaata dhiifama jechuudha maal jedhan beektaa sooma keessaati safuun qabdu kamitti waan akkasii hojjetta jedhanii garuu nuti pranki razoonnerraa sinu namu bu'aaruuf simboarsu fi malee yookaan ammoo namni barneessa irraa fudhatuudhaaf malee beekaati miti waan akkasii hojjechuun ilmayyuu immoo sooma keessa waan akkasii hojjetama guyyaa isaatti halkan iyyuu hin ta'u hojjetama sirriidha biti Khalid sirriidha biti sirriidha jirbattu sirriimit hin ta'u walaa jirin Asa kanan tahu? Kau tu jelah hati video ini ada garu. Kamera amma kamera saga. Akka jenne suuma keessa jenne
وجين تبغى أنت أجن أنت وأنا كم يوم تبغى أنت دكا أنا كذا كذا دربتني وكان لكنه دعوة بيتي كذا دكا دربتشورا aku darah. Kalau ada masa kenya video sini prank kita male, yo namanya kafaya. Wah berarti nuran iladina sunin jechuun. Nuran iladina. Asirratti. Wai sin fachiisuuf wai qalbii kan keessan cabsuuf osoo hin ta'in xiqqoon masii namni waliin bu'aaraa waliin gammadaa kan jennu kan jedhu godhe malee ani dhugaarratti kana gochuufis miti nan beekamu alhamdulillah. Garuu ani qalbii namaa sin cabsa jedheetani miti waan kana wanta dalagee jechuudha. Yoo immoo sin mufachiisee sin qalbii kan keessan sin cabsa jiraate dhiifama nuu godha. Sirriidha barnoota illee irraa fudhachuu dandeessu. Sullee hin barbaanna malee akkasiin nutti dalagaa. Lama yaadannoo qoqqoodanii waan wanti jira jedhan irra hedduun jira. Waan gaggaarii jedha. Waan nuuf illee barnoota ta'u. Akkasumas immoo waan daa'imni illee irraa barattu nama sirriidha daa'ima wajjin jirra. Kanaafuu waan daa'imni illee irraa barattu wanta maaltaati. Kanaafuu waan gaggaarii hojjedha waan jedhaniif waan gaggaarii akkasirratti dabarsinu itti mudaan. Gara fuulduraatti gaba rabbi jedhee qophiin waan gaggaarii sirriidha wanti hojjetamu tokko waan dhaloonni irraa fayyadamu akkasumas immoo waa'ee jaalalaallee ta'ee waan namni biraallee irraa fakkeenya fudhatu ta'uu qaba jechuudha. Zin jedhamee viidiyoon taane yoo gadhiisanii namni namatti mufachuu danda'a. Kanaaf daawwattoota keenya asirratti wanti nu gadi dhiifnu waa isin bashannansiisu waan illee barnoota ta'u ni hojjanna jechuudha inshaallah. Kanaaf iyyuu isin viidiyoo keenya daawwachuudhaan yaada gaggaarii yoo komentii latiin keessan yaada keessan laallee nuti hammootu tartiiba yookaan immoo taraadhaan isin biraan ni geenya jechuudha. Gaaffii biraa yoo qabaattan nu gaafachuu dandeessu nuti maatii tokko jechuudha akkuma arguu jirtan. Sabraa jedhamti Abdulaziz jedhamu obboleessa keessanii argaa jirtu jedhine isaan immoo Kaalid jedhamu jechuudha. Baay'ee tokko nama bohaarsu isaan illee isaanis ilaa sirbaan jiradha. Kanaaf iyyuu gaanuti maatii jaalalaati akka rabbi umurii waliin nu dheeressu warra fuudhanii akka fuutanii bakka kana geessan abdii qabnaa mee warra fuudhaniif warra fuudha sodaatuuf maal jettan? Warri fuudha sodaatu fuuchuu qaba yaani sodaatanii amma yaani yeroo ofitti deemsisuun hin ta'u. Waan inni oolle waan ta'eef. Waan inni oolle waan ta'eef. Sirriidha. Umuriin deemaa ture. Otoo hin beekin umuriin keessan deema. Warri heeruminis warri fuudhinis heeruminis akkuma kana. Dirqama. Ni deema. Jaarratee nam tokko. Amma iyyuu nam tokko maali beektaa? Maallaqa hin qabu, mana hin qabu, konkolaataa hin qabu, kana ilaalu beektaa? Jara kan si maal jetta fakkeenyaaf amma carraadhuma fuudha sanaan kan qabeenyi dhufuu danda'u ni jira moo hin jiru? Hedduutu jira maa isa maa dhugaadha hedduutu jira. Kanaaf iyyuu qabeenya hin qabu jettanii mana hin qabu jettanii fuudha hin sodaatina. Fuudhaa boo. Fuudhaan isiniin jaabar hin sodaatini. Talammadaa osoo yeroo teessan isinirraan saamne haati intala maal jettee gorsitanii beetanii obboleeyyan kiyya. Haadhaa tutuutu intala isii waliin maqoo kophaa baheetiti waliin haasawaan kada bare isiniin jee. Ilmaan keessa waliin haasawaan isiniin jaa keessaa'uu dhalaalee teessan jaaladhaan ifitti manxansaa sin jaaladha jaati itti himaan jaabar warri dhalaalee qabdan obboleeyyan kiyya ka islaamaa maal jetteen haati waan hin oolle waan ta'eef osoo isin mana gaarii jaaradhee konkolaataa gaarii bitadhee jettanii yeroon keessan achi fagaata deema. Susun turee fuulleedha raayyaa. Kanaaf iyyuu fuudhuun murteessaadha. Bultiidha. Isii heerumtuufis isa fuudhuufis baay'ee murteessaadha. Waan hin oolle jechuudha. Jireenya ilma namaa keessatti fuudhaaf heerumni baay'ee murteessaadha. Kana akka hojjamtoota daawwattoota keenya namoonni nu jaallattan isinitti tollee meemee yaada keessan komentii jedhamu kaa'atii yaada gaggaarii isinirraa barbaada waan ta'eef akkasitti fataa isin goona jechuudha. Viidiyoo bashannansiisoo adda addaa kan isinirraa lewaa barachuu dandeessan waan isin fayyadan isin biraan geenya. Jira miti. Kanaaf Kaalid kotmee dhaamsa salaamataa dhiikaa ijoolleedha. As bazii na. Naqas. Salaamataa dhiikaa. Salaamataa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana kudika. Sagale ijoollee fuudhiiti. Askaadhu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu jedhin. Akkam jirtu? Fayyaa keessanii jedhin. Fayyaa keessanii. Hordoftoota YouTube keenya jedhin. YouTube keenya. Fayyaa keessanii jedhin. Fayyaa keessanii. Subscribe gootanitti jedhin. Subscribe gootanitti.
Akkasii gaada wasa keenya ammallee haasaan badaa hin beekamu rabbaashiidha. Alhamdulillah kana gahuu keenyatti maasitti dhaga'ama. Baay'ee gammachuu tokko natti dhaga'ama. Atoo wana kun hin jirre. Guyyaa biraa ibsina kana bal'inaan teenye. Egaa sirrii dhaga'amu. Waa'ee bultii irraati amma tokko kan dubbanne jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa isinitti hin dheeressinu viidiyoo gaggabaabineeti kan hojjanne jechuudha. Kanaafiyyuu yaada keessan komentii irratti nuu kaa isin jaalanna hunda keessanuu isin kabajnaa nuti maatii jaalalaati nu hordofaa yaada keessan nuuf qoodaa sagantaa biraatiin kaa walitti deebinu ta'a jechuudha. Akkasumas piraankilee adda addaa gaggabaabduu isin hojjanna jechuudha. Kan isin irraa eegamu gaa subscribe, like, copy link jedhamini copy link jira maas. Jira. TikTok irra mideenni. Kanaafiyyuu wanti waan isin irraa eegamu hunda nuu godhaa jechuudha. Yeroo biraa walitti deebinaa nagaan nuuf turaa isin jaalannaa akkam jedhama akkasii. Akkan sinatti fakkaata. Akkana. Sin jaalannaa turtii gaafa sinif haa ta'u maatii jaalalaan raayii jechuudha yeroo gaarii.